Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Har'as oolmaa Oromiyaa ilaalchisee sagantaa sududaan isinii dabarsuuf qophoofnee jirra. Har'a kan wajjin jiru JAWAR MOHAMMED. Egaa qophii keenya har'aa keessatti haala siyaasaa Oromiyaa nageenya yookiin lola naannoo sana jiru akkasumas gargaarsa ilaalchisee JAWAR MOHAMMED wajjiniin marii goonaa. Sagantaan keenya kun kan darbu Sududaanii har'i fulbaana 21 bara 2017 sagantaa kana gaggeessuun kan si wajjin turu ani Dajanee Gutamaa gara gama teeknikaatiin immoo Fara'aan Abdulsalaam nu wajjiniin jira. Amma Sududaan gara marii keenya har'aatti deebinaa. JAWAR egaa baga nagaan dhufteen jedhamoo baga nagaan iskiriin irratti mul'atteedha malee yeroo hundumaa ofiisii keenya yookiin waajjira stuudiyoo keenya bira jiru waan jirtuuf baga nagaan dhufte jechuullee barbaachisu. Mee JAWAR kanarraa kaanu oolmanumti Oromiyaa har'as haa ta'u mee guyyaa lamaan sadan tokkos otoo Oromiyaan maal fakkaatti maal keessa jirte kan jedhu otoo hin ibsini turte mee booda kan har'aa jalqabee har'uma kan har'a dabalate Oromiyaan akkam turte oolman Oromiyaa har'aa maal fakkaata? Galatoom Dajanee si qofaa miti asitti itichaa fi sumaanii baga nagaan dhufte naan jedhan biraa gabbaanii. Afaan ittiin barateef gaazexeessitoonni. Haalli Oromiyaa tibbanaa guyyaa irraa lola xiqqoo laash jedhee jira garuu daangaa godinoota shananiinu waraanni akkuma wal gaarreeffatee wal eegaa jirutti jira. Gama waraanaatiin kana fakkaata. Gama abdiileen amma gosoota Somaalee keessa jiran hunda irratti I think gosa nama 200 irra kaa'ee force recruitment kan jennuun akka biheraawii gaafa dargiititti waraana guuraa jira. Muddamsu guddaa keessa jira. Tokko kana lammaffaa uggurri naannoo isaatirra kaayame hedduu effective ta'ee jira. Dinni amma reefu namni wayina barreessaa naa bilbilee dinnichaan jijjigatti dinnichaan abbaan tokko birrii 30 seenee jira jechuudha. Somalilandis akkasuma inni immoo aaraan Somaliland fi Somaaliyaa akkan seenne godhee jira. Yaaliin inni Keeniyaa irraa jimaa fiduudhaaf yaales hin taane maaliif jimaan kwalitiin jimaa Oromiyaatii fi kan Keeniyaa adda adda waan ta'eef hedduu mirga koofne kanaaf Jibuutii jimaan seenaa jira gara xiyyaaraatiin seenaa jira haga tokko sodi uummata tasgabbeessuun nama keenyaaf illee nageenya waaraa fiduu danda'ee jira yeroodhaaf. Walii galatti egaa uggurri gabayaa akka gaariitti isa adabaa jira gara fuulduraas jabaatee itti fufa. Jimaannis ta'ee dinnichaan naannolee biraa haseenu Somaliland haseenu gara Jibuutii haseenu naannoo Somaalee naannoo abdiileen bulchu sana garuu dinnichaan cabaan tokkollee akka hin seenne. Amma argamee Oromoo gaafa uummanni Somaalee dhaqee ija keessaa guuru. Kanaaf uggurri irra kaa'ame garuma kana itti fufa. Egaa lolli daangarraa akkuma walirratti gaarreeffatanii akkuma wal eegaa jiranii kana jechuu kan jiru. Gama uummata godaansifamaa jiruutiin ammallee har'a makiinaa 16 Adaamaa seenanii warri dheengadda Jijjigarraa ari'ame. I want to emphasize kana namni keenya akka hubatu. Karoorri wayyaaneetii fi abdiilee Oromoon tokko naannoo Somaaleetitti akka nafneef. Kanaaf erguma araara jedhamee lamaaf inni mul'ataniyyuu lolli itti fufee gara Harargee cinaaksan qofaan namni gara 20 meeqa akka du'e kalee gabaasaa nama 18 sanoo akka du'e gabaasanii jiranii. Gama Baaleetinis nama 16 du'e akkuma beektan daawwii qaachan irratti. San qofaa miti uummata keenya buqqisuunii fi ari'uun itti fufee jira. Namoota 10,000 mana hidhaa jira warra san keessa makiinaan 16 Adaamaa seenee jira halkan edaati. Uummanni keenya kan gara wucaalee jiru sun ammas hin sochoone dubartii 6tu mana mooraa waraanaa san keessatti da'e namoonni galgalaatti breaking news hin dhiyeessu sun hin deebine akka ajjeefamanitti shakkamaa jechuudha. Kanaaf haalli jiru haaluma hamaadha. Bifa kanaan lubbuun namoota keenya kan naannoo Somaalees jiran sanii alallee jiran shira wayyaaniin xaxxe kanaan lubbuun namoota gaagamaa jira. Sun gama saniin jira jechuudha. Gama kaaniin uummata keenya qubachiisuun haaluma itti fufeen jira. Dhiibbaan cinaaksan irra ture akka fooyya'u godhamee jira. Hospitaala Hararii fi hospitaalota Baabbilee kanneen naannoo saniitiif hanqinni qorichaa ture furamuu danda'amee jira. Qayyii masqal qaqqabuu danda'ee jira. Namoonni keenya gara naannoo hedduutti Arsii Lixaatitti, Jimmatti, Gimbiitti bakkoota hedduutti simannaa gaariitu godhamaafii jira. Hojiin gargaarsa walitti qabuutillee hedduu deemee jira. Egaa haa taatu malee magaalota tokko tokko keessatti
ammas rakkoo waan argaa jirru tarii booda irratti deebina gama rakkootiin kana jira deene. Gaariidha. Lola siyaasaa akkasumas gargaarsaa iddoo sadiitti caccabsiteeti kan ibsite Jawaar mee hunduma isaa tokko tokkoon ilaaluu yaalla. Keessattuu gara lola jedhuun lolli kun waan qabbana fakkaatu malee har'a gara gaazexeessitoota keenyatiin kan argame naannoo Cinaaksanitti amma lolli tokko akka banamedha. Gama biraatiin guddaan kan yeroo ammaa kana itti duulamee jiru ijoolleen qeerroolee kan dhaamanii hidhaadhaa fi keessattuu meeshaa waraanaa hiikkachiisudha. Gama kanaan mee wanta ati jettu jira? Wanni jiru bakkoota tokko tokkotti keessattuu Harargee keessatti duulli dargaggoota hidhuu qeerroo hidhuudhaa itti fufee jira. Kana makkalaakayaatu directly namoota isaaniif amanamoo ta'een hidhaa jira. Akkuma beekamu yeroo ammaatti caasaan Oromiyaa keessaa irra caalan gara uummataatti gara goree qaba. Poolisiin Oromiyaa illee gara uummataatti kan goree qaba. Haa taatu garuu makkalaakayaan Harargee amma humna waraanaatti bulcha jechuu hin dandeenya. Highway guutuutti isaantu irra jira. Jarri kun keessattuu dargaggoota salaambaasii fi wantoota adda addaa irratti tarkaanfii fudhatan torban tarkaanfii fudhatan adda baasuudhaaf kittileeyyoota warra seelaawuti jennuun warra wayyaanee jalatti buluun fayyadamuudhaan dargaggoota adamsuuf dargaggoota hidhuu akka itti fufan argaa jirra. Kanaaf gaadhaamsi jiru gadaan jijjiiramtee jirti. Namni zamana shaanqutee gurri duute doomsan jedhu jiraatedhaan. Jarri tun ammallee warra zamana wayyaanee jiru. Zamanni wayyaanee dhumee jira. Zamanni wayyaanees ooba. Kanaaf gadaan sun dhumuu warri ittiin mul'atin ammas qeerroo hidhuu qaban hidhutti jiran jechuudha. Silaa qeerroo Oromoo yookiin uummata Oromoo hidhuu osoo hin taane uummata Oromoo kan silaa itti kufanii miila irra jiganii dhiifama gaafatanii wajjin dalagan. Maaliif yeroo abdiileen silaa Harargee guutuutti weeraree hunda dura bulchitootaa fi kaabinee qaqqalee fixutti kan isaanirraa ittise uummata Oromoo daangarra jiru jechuudha. Kan uummata san immoo faccisee fi magaalaa fi hundaanuu uummata sochoosee gargaaraa ture qeerroo kana. Yeroo uummanni kumaatamaan ari'amee dhufu bulchiinsi mootummaa uummata kana akka waanuma godhullee quban qabu ture jechuudha. Caasaa manguddoo caasaa qeerrootitu saffisaan tarkaanfii fudhatee uummata kana qubachiisuu uummata kana gargaaruu danda'e jechuudha. Hanga ammatti maallaqa guddaatu walitti qabame maallaqa guddaa walitti qabame kana keessa parsantii 70 kan ta'u kaashii walitti qabame jechuudha. Parsantii 80 kan walitti ta'u manguddoo qeerroo walitti qabee jechuudha. Caasaan mootummaa kan walitti qabuu danda'e waanuma mindaa fi kan kanarraa mummuramu malee kani waan kana push godhee gargaarsa godhuu danda'e caasaa qeerrootii fi caasaa manguddoo fi caasaa biyyaati. Caasaa kana galateeffachuu danda'uu qaban. They should think bigger. Walitti yaadanii uummata kanaa wajjin waliin hojjechuutu barbaachisa malee akka diinummaatti ilaalanii nama hidhuun kun dhugatti sirrii miti. Saffisaan akka dhaabatu barbaanna. Bulchitoonni aanaa adda addaa hiikaa jiranii bakkoota adda addaatti ijoollee hidhan hiikanii jiranii. Ammas yoo taate gabaasni yoo kan dhufu taate specifically bulchitoota yookiin immoo poolisoota waan kan hojjetan irratti diniinni kenname yoo kan taate immoo tarkaanfii sirreeffamaa irratti fudhatamaa deemuu qaba jechuudha. Gaariidha. Akkuma sila dubbadhee keessattuu naannoo daangaatti makkalaakayaan baay'inaanii uummataan hidhannoo keessanii kadhaa sana malee nagaan hin bu'u kan jedhutu jira. Mee makkalaakayaan dhuguma akka ati jette kanatti biyyattii sana naannoo sana kan bulchuu makkalaakayaadha kan jedhamu too jira gara uummataatiin. Lammata immoo makkalaakayaa kanaayyuu akkuma hojii isaatii sana sila hojii itti isaatti hojjetamoo hin hojjetu uummata biraa mee maaltu jira kan jedhuuf Faraan Abdulsalaam kan dhiyeenya kana Gindhiiritti yeroo abbaan duulaa gammadaa walgahii irra taa'anii mee uummanni keenyachi yaada akkamii qaba makkalaakayaa kanaaf isa dhaggeeffannee gara gaafii ittaanitti yoo darbinu Jawaar. Ummata naannoo Gindhiiritti gaafatama abbaa duulaa Oromiyaa Itoophiyaa abbaa keenya ka Oromiyaatiif galanni carraa kana naa kennuudhaaf galanni naa gahu jedha. Ani dhugaa rabbiitti ummata Oromoo jechuun ummata seenaa qabu jechuudha. Ummata ammoo safuullee beeku jechuudha. Ummata eenyu saba kamuyyuu yoo ta'e saba hundaayyuu danda'ee garaa ofii keessatti baatu jechuudha.
ogaadin kaleessa daangaa waliin jiranii daangaa waan irratti wal qaban akkuma obboleeyyan keenya eegareefu jedhanii bira taransanii bishaanii marga waan irratti wal qaban har'asanii miti yoo ogaadin illee humna qabuun kaa Oromoo of jalaa kaasee qabeenya isirraa kaasee lafii isirraa kaafadha jechaadhaan humna qabuun ka deemu taate nu Oromoollee dhiiraan dubartiin hidhannee isa ofirraa hin deebisu. Ummata federaalaa ka gargaarsa yookaan addaan dhaabuudhaaf fakkaatee nu gidduu seenu kana akka nurraa dhaabbatu isinillee kanallee dhaamsa isinitti dhaaban. Amma immoo beekaa jiru. Ummanni Oromoo ummata maraayyuu bineensa isa nyaatullee garaa ofii keessatti baatee tokkollee kan daggine tokkollee kan dadhabne achuma keessa taa'ee maxxuree isaa eega duriitu jiru. Amma haga duraan tare malee maxxuree keenya hin ciramtu kana isinillee nu beeka duunee dabarra malee lafti Oromoollee kutaan kan xaakuun takka yoon illee muramtu bakka takkallee. Dhumee ummanni Oromoo malee namuu haa beeku kan sanni fedhayyuu haa ta'u ummanni Oromoo lafa bal'oo qaba saba guddaa saba qabeenya guddaa qabu irraa achi siifan jedhee yoo yaadu taate tokkollee yaada isaa akka yaada san itti hin gahu ummanni Oromoo ifirraa deebisne ogaadu. Ummanni nu keessa seenee nu gidduu seenee nama keenya miidhaa jiru kun federaalli kun akka nurraa deebisu isiniin ta'e. Ta'idda nuti ta'ee akka baana Alshabaabiin ta'ee uummata keenyatti taphataa jiru kun akka yeroo gabaabaa keessatti nurraa deebi'uu baatus kanaaf bakka hin kennine. Oromiyaa yoo kanaaf bakka kennine yoo isallee sodaaf duubatti hin deebisu. Deebisu nurraa haa deebisu. Deebisuu baatu sanillee nama sodaaf duubatti deebisu. Oromiyaa diigamtu Itoophiyaa guutuutu diigama. Sabaa sablammoonni tokkollee kataa'ee nagaa wanni jiraatu jiru. Oromiyaan handhuura Itoophiyaa ta'uu hin beeku. Handhuura Itoophiyaa qabeenyallee bal'inna lafaallee waan hundaanuu hayyooma namaallee wama maraanuyyuu caaltuu uffuma Itoophiyaati isin diigamte kana isin tuqatu kana Itoophiyaallee nagaan taatu akkasitti beeka nurraa deebi'an deebi'uu baata kalafatti lafti keenya nagaan tuqatamtu akkasitti beeka. Gindhiiritti egaa gaafii yookiin yaada dubartii tokko ture Jawaar dhugaadhumatti haasaa cimaadha ture. Jawaar yeroon amma kana dhaggeeffadhu dubartoota biraas kan yeroon dhaggeeffadhu kana dura yaadatte yoo ta'e naannoo Harargeetti weerara godhame sana too dhoksaa jiru miidiyaan Itoophiyaas haa ta'u gantoonni biyyattii kan waan kana ifa baafte keessa bakka buutuu Harargeetti dubartiidha. Dhiyeenya kana bifa fe'eenis haa ta'u Shaashamanneetti magaalaatti kan haasaa godhaa turte dubartii tokko nan argaa akka amma shikitti dhagahamaa jiru. Kana yeroo immoo waan ati maxxansiterraayyuu dubartoo haadholeen ijoollee xixinnoo harka gara tokkotti qabatanii gara tokkoon qawwee qabatanii yeroo isaan daangaa isaaniitiif falmachuudhaaf qopheessantu jira. Mee sochii dubartoonni keenya haadholiin keenya godhan kana yeroo ilaaltu mee maal sitti dhagahama akkamitti ilaalta Jawaar? By the way, Oromiyaa guutuutti dubartoota kanaaf deemaa yoo jala keessee the sentiment is the same waluma fakkaata. Maaliif bakka hedduu beelwallaa kuma dureetu sentimentiin maaliif birri by nature abstractidha. Rakkoo qabatamaa kan beeku dubartiidha. Maaliif rakkoo lolaa keessatti weerara keessatti hundaa ol kan miidhamu dubartiidha. Ka ilmoon jalaa ajjeefamtu, ka waggaa buqqaate manni jalaa diigamu, kan lola keessatti amma irra caalan amma jijjiga keessatti miidhaa hedduu amma haasa'u namaaf hin taane kan geesse kan namarraan gahaa jiru. Kan irra gahaa jiru dubartoota keenya jechuudha dubartoota Oromooti. Kanaaf dubartoonni immoo wal dhagayanii wal quba qabanii kanaaf wanni isaan dubbachaa jiran kun wannummaa wal fakkaatuufillee miidhaa weerara kanaa miidhaa roorroo kanaa nu ol dubartootatu the burden is on them isaantu dhagamaa jira jechuudha. Kanaaf waan kana kan yeroo hunda kaasaniif maaliif the woman is a mother of nation jedhan haadha biyyaati dubartiin haadha biyyaati waggaa jedhamu continuity biyyaatis kan itti fufsiiftu ishiidha. Well-being fayyaa biyyaatillee kan eegsiftu dubartiidha. Maaliif dhiira ol waan hunda keessatti kan hirmaattu rakkoo fi gadadoo saba tokkoo dhugatti kan keessa seenee gadi argu waan saniif jechuudha. Kanaaf dubartoonni keenya Baalee irraa kaasii hanga Shaashamannetti hanga Adda Dadaritti
hanga gidaamitti hanga hundatti everywhere odoo dhayitee gaafattee amma walga'iilee baay'ee irratti gaafii practical ta'e warri kaasaa jiru yaada practical ta'e warri kaasu warra akkanaati jechuudha. By the way dubartoonni gaafa siyaasaa hojii taate qofa kan baay'ee mul'atan. Gaafa siyaasaa waree taate siyaasaa ibsa jannoo taate siyaasaa ideoloojiimaan wal morman taate dubartoota dubbatanii agartu. Dubartoonni kan shaampiyoon ta'aa dhufan gaafa siyaasaa hojii qabatamaa taate agarta jechuudha. Kanaaf dubartoonni keenya as babahanii shaampiyoon ta'anii mul'achuun isaanii kan si agarsiisu qabsoon teenya qabsoo hojii akka ta'aa deemtu qabsoon teenya sirna irratti illee dhiibbaa guddaa godhaa akka jirtuu fi sirni illee uummata irraan dhiibbaa guddaa waan godhaa jiruuf hirmaannaan dubartoota hoggansi dubartoota jabaataa deemuu isaati kan agartu. Kanaaf kanatti mul'atu Dajane. Gaariidha dhugumaa akkati jettee miidhaan keessattuu weerara kanaan isaan irra gara hedduu ga'a fakkeenyaaf akka silaati ibsite amma gara keessatiin odeeffannoo nagayanii dubartoonni wucaalee iddoo jedhamu kaampii waraanatti da'an 8 gahaniiru kan jedhudha. Ijoollee wajjiniin rakkataa kan jiranii dubartoonni hedduu ulfa kan ta'anii achitti ulfas ta'anii kan rakkina warrum dhiiraa wajjiniin qixxee dararaa guddaa arganii reebamuun ijoollee wajjin rakkachuun nyaata dhabuun keessattuu immoo amma yeroo ammaa kana warra kaampii wucaalee sana keessa jiranii sharaa waan akka dunkaana sharaa jedhan kana isa keessa jiraatu bokkaan baay'ee roobaa jira isaan miidhaa akka jiranidha. Kanaaf miidhaan kun harka caalatti dubartoota fi ijoollee miidhaa akka jirudha kan agarsiisu. Mee gara gargaarsatti haa dhufnu Jawar. Gargaarsa diiteelii isaatti tokkotti seenuu isaa dura namootuma achi buqqaanii dhufanii yeroo ammaa kana gara iddoo tokkotti iddoo isaanii fi gaarii ta'e tokko qubachiisurraa amma ganda isaaniitti iddoo dhaloota isaaniitti deema nuun jedhanii dubartoonni sagalee dubartootaa karaa miidiyaa adda addaatiin adaamaadhaa dhagaa turreeyyuu. Kun akkamitti ilaalta iddoo jiran sanatti gargaaruu fi deebi'anii ganda isaan duratti itti dhalatan amma namni 32 addan biyyaa bahee ganda koo hin beeku 25 hin beeku warra jedhantu jira. Kana mee attamitti ilaalta? I think akka itti ilaalani uummata kana mooraa tokkotti yoo keenye qophaa'ina hin qabnu uummanni kun ni miidhamaa dhukkubatu ka'uu danda'a kan jiru keessattuu immoo naannoo daangaa sanarra waan turaniif naannoo daangaa sanitti yoo tursiifnee rakkoon nutti uumama yaada jehuun yeroo bitachuudhaaf waan godhannatti fakkaata akkasitti kan dhagaa jirulleen garuu furmaanni waaraa uummata kana ganda isaatti qubachiifna jedhanii yoo kan deeman taate dogongora guddaadha ta'uu hin danda'u. Maaliif uummanni kun hedduun isaanii uummata biizinasii keessaa daldala keessaa dhufe gara qonnaas deebi'anii hojjechuudhaaf yeroo fudhataa hin danda'anii advaanteejii illee kan nuun qabu magaalota keessattuu naannoo keenya irratti lakkoofsaan xixiqqaa ta'e keessatti fidanii qubachiisuu keessattuu hojii daldalaa keessatti bifa adda addaatiin gurmeessanii hojjechiisutu irra fayyada malee gara akka amma godhamaa jiru akka amma godhan jedhatti gandatti deebisanii achi qubachiifna jechuun permanently long term achi tursiifne yookaan jedhan taate dogongora abdiin nu qabnuu fi hawwiin nu qabnu uummata kana bakka fedhanis ammaaf yeroodhaaf akka uummanni kun bayyanatuuf haamee qe'ee warra ofiitti deebi'ee akka bayyanatuuf erga godhamee booda yeroo gabaabaa keessatti qo'annaan tokko godhamee uummanni deebi'ee bakka magaalota keessatti bakkoota qorannaan godhame irratti maaliif ji'uma tokko dura gabaasa ture TV Oromiyaa irratti magaalonni Oromiyaa keessatti shurufkaa takka foolee Oromoon dhayanidha. This is your opportunity. Uummata Oromoomaan itti mi'aawu uummata Oromoo keessaa bahee hawwii Oromummaadhaa qabu kana fiddee magaalota keessatti bifa adda addaatiin gargaartee qo'achiisuudha. Kun uummata hangas mara harka qabuun barbaachisu miti. Uummata lafa alagaa keessatti of jiraachisedha. Uummata lafa alagaa keessatti lafa haxaa'urraa ka'ee fooqii ijaarrachuu danda'edha jechuudha. These are entrepreneurs. Kuni uummata entrepreneurs. Biyyi hundinuu lammiilee akkanaa biyyi hunda barbaada jechuudha. Kanaaf lammiilee akkanaa kana fidanii magaalota keessatti magaalota gaggaarii keessatti godhuudha. Yaanni isaanii qorannee qo'anneet qubachiifna kan jedhu amma naan dhagayaa jiru. Yoo akkas ta'e it's good uummata kana daataallee irraa fudhatanii jiranii. Kanaaf yeroo xiqqoo fudhatanii qorannaa gahaa eega godhanii booda uummata kana magaalota keessatti naannoo jiddu galeessa lafaat irratti qubachiisuun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif baadiyyaatti yoo ergite out of sight out of mind waan jedhamu dhufa.
ija kee duraa dabamsiiftee mataa kee keessa illee irraanfattee deemta. Kuni gadoon tuni godaannisni kun irraanfatamuu hin qabu. Godaannisni kun akka irraanfatamneef garuu yaadannoon godaannisa sanii jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya kana as qubachiisuudha. Wanni biraa kaati kaaftee jirta. Namoonni kun nama zaman Haayila Sillaasee zaman dargii irraa kaasee dhiibamee biyyaa bahee biyya hambaa keessatti jiraachaa ture warra Oromiyaa fi Oromoodhaan akkasumara wal quban qabne jechuudha. Kanaaf namni kaleessa jaaja irraa deeme har'a jaaja waan isiin fakkaattu hin beeku. Namni kaleessa shabee jimma irraa deeme har'a shabee waan isiin fakkaattu hin beeku. Isaan dhiisee nama odoo dhumuu gad deebi'ee namni ani beeku tokko nama takkaa lama hin jiru. Lafti biyya jijjiiramte biyya kiyya jechuun hin dandeessu. Inuma sanirra magaalaa qubachiisuudhaatu malee adda facaasuun gaarii miti. Hojiin biraa kanaan wal qabatee hojjetamuu qabu jira. Gara nama 10,000 wacaalee wanni waraanaa jira. Warra jijjigarraa dhufe irraa waggaa gaafannu 10,000 ammallee mana hidhaa jiru jijjiga keessatti. Kaleessa gara Qabrii Daarii fi Dagaabuur kana hunda keessa namni keenya jira jechuudha. Namoota kana achi keessaa baasuun akka piraayoriitiitti fayyadamanii irratti hojjetuudha qabanii kanaan jabaatanii deemuudha. Warra dhufe immoo haala qorannaa irratti hundaa'een ittiin deemamuudha qaba dajane. Gaariidha ta'uun anillee isa kaasuufin ture Jawaar keessattuu kaampii wacaalee sana keessa kan jiru ani akkaataatti quunnamee haasofsiifnetu jira. Kan Somaalilaand Hargeysaa keessa jiranii baay'ee miidhamaa jiru. Amma fakkeenyaaf achuma amma namni achi odeeffannoo nuu kennee namni itti gaafatamaa damee nageenyaa namni Fara'aan jedhamu poolisoota 7 garasitti ajajuudhaani waan barbaadan tarkaanfii akka fudhatan gochisiisaa ta'e akka inni jirudha. Oromoo taananii mana itti reebamanii booda Oromoo taananii warri ogeessa fayyaallee akka hin yaalle wanta akkasii ajajni akka kenneedha namichi itti gaafatamaan nageenyaa kun. Kanaaf wanti wacaalee fi naannoo Hargeysaa jiru keessattuu wacaalee baay'ee cimaadha. Liyyuu waraanni achi jiru kaampii waraanaa ta'u malee waraanni achi jiru xiqqaa waan ta'eef liyyuu poolisiin yeroo barbaade seenetti waan barbaade hojjeta. Dheenyu kaleessa kan oduu dabarsine keessattuu kan dhufee namoota ukkaamsee deemee liyyuu poolisiidha. Kanaaf mee Jawaar yeroo baay'ee nutti iyyuu jara kana bifa kamiin gargaaruun danda'ama maaltu godhamuu danda'ama keessatti karaa jaarsa biyyaatiin karaa abbootii amantiitiin maal godhuutu danda'ama jettee yaadda baay'ee bo'aa jiru jarri kun. Egaa gara jaarma masqallee argachuu hin dandeenye baay'ee seenuu yaalanii turanii aksas argachuu hin dandeenye Wucaaletti illee argachuu hin dandeenye jijjiga keessatti amma tokko nama galmeessuu eegalanii jiranii garuu achi aksas hin arganne kanaaf gama jaarmoota gargaarsa addunyaatiin dhiibbaan itti fufuudha qaba. Gara mootummaatiinis dhiibbaan itti fufuudha qaba. Kana siiriyeesli fudhachuu qabdi ijoolleen OPDO kana sirriitti siiriyeesli fudhachuu danda'uudha qaban. Maaliif hanga ammaatti karaan baay'een jira kan pilaan biitti siiqnee harka micciirree wayyaaneen akka isiin uummata kana guurtee nagaan fiddu godhuun nima danda'ama. Yoo garasitti adeemu garuu karaa sanitti yoo ceene duuba deebi'uun nama rakkisaa jechuudha. Kanaaf obsa Oromoon qabu kanallee dhaggeeffatu. Oromoon hanga ammaa lammii Somaalee tokko hin tuyne. Oromoon hanga ammaa lammii Tigree tokko hin tuyne. Okay? Obsa Oromoo fixachiisuun sirrii miti. Obsa nama fixachiisuun kuni booda rakkoo uumuuf deema. Kanaaf qondaalonni achi keessa jiranis dhiibbaa barbaachisaa godhanii akka baasan irratti waamicha gochuu fi irra deddeebinee gochuu barbaanna. Namni keenya wanni achitti rakkatuuf hin jiru. Eega biyya ofii keessaa baasuu barbaadan biyya isaan simattu qabanii biyya ofiitti as deebi'uu danda'uu qaban jechuudha. Kanaaf egaa nu gama keenya gama miidiyaatiin hamma dandeenyetti dhiibbaa godhaa jirra odeeffannoo dabarsaa jirra akkasumas immoo gama dippiloomaasiitiin bifa hojiin adda addaa asirratti haasawuun hin barbaachifne godhamaa jira mootummoota naannoo saniitti irratti fakkeenyaaf naannoo Jibuutii haa taatu Somaalilaand haa taatu Puuntlaand haa taatu hojiin gama isaaniitiin hojjetame hamma tokko bu'aa buusee jira akkasumas duriyyanti qorama haamiitu malee akka sila abdiileen fi wayyaanonni barbaadaniin nama keenya irratti akka hin duulamne tasgabbeessuun danda'amee jira. Ka warra harka abdiileetti kufee jiru kanas gaa bifa adda addaatiin ni yaalama. Yoo hammaattee immoo dirqama lubbuulee lammii keenya gara baraaruudhaaf tarkaanfii barbaachisaa kamiyyuu fudhachuudhaaf dirqama jechuudha Oromoon.
Mee achuma gara jijjigaa kanatti si dabarsa. Keessattuu gara barattootatiin jijjigaatti barattoonni Oromoo waggaa guutuudhaaf rakkina achitti jiru gabaasuu jalqabne. Keessattuu yeroo ammaa kana rakkina barattoonni qabanii kan yuunivarsiitii kan kolleejii adda addaa hamaa akka ta'e beekamaadha. Isaan sun otoo jiranuu barattoonni haaraanis amma achi deemuudhaaf jira. Barattoonni haaraan kun gaafii kaasantu jira. Maal goona haa deemnu moo haa hafnu moo dhanni nageenyi keenya sodaachisaadha maal goona jedhaniiti mamii keessa jirti ijoolleen Jijjigaa yuunivarsiitii kolleejjotatti ramadaman. Waan akkasii maal gochuu qabu barattoonni kun akka yaada keetitti? Barattoonni Oromoo Jijjiga deemuun qaban. In fact akka kiyyatti Tigraayiyyuu deemuun nama sodaachisa. Akkaataa mooyyaan ittiin deemaa jirtuun lammiilee Oromoo bakka hundatti akka adamsaman fedhii qabdi jechuudha. Saba biraatiin waliin nu buusuudhaaf. Kanaaf keessattuu Jijjiga barattoonni Oromoo haaromnillee dhaquun qabanii warri amma durallee Jijjigatti beeki amma durallee lakkoo guddaa keessa turan. Egaa abdiileen Oromoo irratti lola banee as Oromoo Protestii as ijoolleen Oromoo baay'ee rakkataa kan turan jechuudha. Amma garuu akka jiru hojjettoota Oromoo achi keessa jiran hunda isaanii ari'anii jiranii. Barattoonnis takka gadi baanaan ol deebi'uun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jijjigaa bara kana ittiin fufan. Kana mootummaan illee beeksifnee jirra kun beekamuu qaba. Kanaaf barattoonni amma waamicha godhanii jiranii biiroo pirezidantiitii fi biiroo barnoota Oromiyaa fakkaata dhaquudhaaf beellamanii jiranii. Qondaalonni kunis sagalee kana dhaggeeffatanii barattoonni yuunivarsiitiilee Oromiyaa fi naannolee biraa keessatti akka ramadaman haala mijeessuu qaban. Kanaaf yuunivarsiitii Jijjigaa barattoonni Oromoo dhaqanii barachuun waan hin taane bara kana waan hin yaadamne waan hin danda'amne jechuudha. Kanaaf nus gama keenyaan dhiibbaa barbaachisaa gabaasa barbaachisaa ni goona. Barattoonni sodaa tokkoon malatti yeroo ajjeechaa fi doorsisnii fi reebichi jiru kana keessatti yeroo kaanuu barnoota irra fuullafatanii deemuun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf lubbuu isaanii gaagaamanii Jijjigatti deebi'uun hanga abdiileen aangoorra jirutti hanga liyyu poolisiin akka waraanatti jirutti ilmaan Oromoo naannoo Somaalee keessatti they are not safe nagaa qabaachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf uummanni keenya barattoonni keenya achitti hin deebi'anii deebuus hin qabani. Oromiyaa keessatti yuunivarsiitii irratti ramadamanii barachuu danda'uu qaban. Wayyaaneen kana godhuu yoo kan taate ministeerri barnootaa Itoophiyaadha kana godhuu kan taate barana barnoonni yuunivarsiitii Oromiyaa keessa hin jiraatu. Kana mirkaneessuuf hin barbaada barattoota Jijjiga jiraniif. Yoo isin yuunivarsiitii biraa keessatti hin ramadamin barnoonni hin jiraatu jechuudha Oromiyaa keessatti. This is a must. Kuni kana firma fudhannee ittiin deemuu danda'uu qabna. Maaliif nageenya barataa tokko harka abdiilee ittiin dhabuun barbaannu jechuudha booda. Kanaaf biiroon barnoota Oromiyaatis ministeerri barnootaatis kana seriously fudhatee this is non-negotiable. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiranitti yoo immoo hammaa ta'e yuunivarsiitiilee kibbaa fi akkasumas naannoo Amaaraa jiranitti ramadamuu danda'uu qabaman malee kan naannoo Somaaleetti haa deeman jedhamu kun fudhatama hin qabu hin fudhatamu. Kanaa miti jedhanii barattoota kana miidhuudhaaf yoo kan deeman taate immoo Oromiyaa keessas ta'e Finfinnee keessatti barnoonni akka hin jiraanne gochuun ni danda'ama jechuudha. Kun laafa. Kun is not an empty threat and they know we can do it. Kana beekuu danda'uu qaban jechuudha. Gaariidha Jawaar egaa gargaarsi lolli siyaasi kun yeroo ammaa kana wal qabata. Mee dhimmoota biraatti otoo hin darbini iddoo tokkotti lolli duraan hammaate suni guyyaa lamaan kana keessa waa xinnoo gadi akka qorruu ta'uun yeroo tokko nama of dagachiisus hin ta'a jedhanii warri amanan hin jiru. Kanaaf mee gargaarsas haa ta'u lolas haa ta'u dhimma sanatti jarra kana lamaan wal qabsiisanii Oromoon ammumallee gara fuulduraatti illee maal gochuu qaba kan akkuma yaadachiisatti mee maal gochuu qaba jetta? Gargaarsi itti fufuu qaba. Kun waan hedduu nama wal gaafachiisu itti fakkaatu. Maaliif tokkoffaa uummanni keenya kan buqqa'e kun qubachiifamuu qaba. Kuni waan mala guddaas humna guddaas gaafatu. Gara fuuldurallee uummanni keenya qubachuu danda'a. Wal falmaa guddaa keessa seenuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf humni uummata keenya akkuma yeroo tokkotti illee ba'aa walirratti tuuluu baannu humni nama keenya humna ofii jabeeffachaa institutional akka nama tokkotti illee akka institutionatti illee jajjabaachaa humna keenya jabaachisaa deemudha. Keessattuu diasporaan abbaan hojii tokko qabu hojii lama argachuun isaa amma hedduu barbaachisaadha. If you really want to contribute qaama furmaataa yoo ta'u taate qaama qabsoo bilisummaa Oromoo kana yoo ta'u barbaadu taate diasporaan extra income galii dabalataa argachuu irratti fuulleeffatee itti hojjechuu danda'u qaba. Maaliif
qabsoon tun irra deddeebitee wanni ta'a irra deddeebi'amee haalli itti galiin gaafatamu jiraata jechuudha. Koostiin isaa dabalaa deemuu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kanarratti gargaarsi isaa itti fufuu qaba. Gargaarsi kunis bifa iftoomina qabuun akka distribuut godhuun barbaachisaadha. Akkuma agarteetti har'a koree namoota bebbeekamoo qabu ijaaranii jiran sadarkaa olaanaatti kan qindeessu. Koreen kun immoo sadarkaa gadiitti deemuu danda'uudha qaba. Gargaarsi walitti qabamaa jiru kun bifa iftoomina qabuun, bifa itti gaafatamummaa qabuun, bifa bu'a qabeessa ta'een effective, transparent and effective bifa ta'een haala nama keenya kana deefnee qubachiifnee qabsoo keenya itti fufuu irratti deemamuudha qaba jechuudha. Kanaaf warri dirqamni kun itti kennames hawaasnis waan kana hordofee irratti deemamuudha qaba. Hanga ammatti hanga agarrutti responsiveness jechuun dogongoroota sirreessaa deemuu ni agarra. Garuu hojiin jabaateetti deemamuu ni dirqama jedhani. Gaariidha garuu karaa waajjira kominikeeshinii Oromiyaatiin itti gaafatamaa kan ta'e Addisuu Araggaa buqqaatonni kun iddoo buqqaanitti deebifnaa kan jedhu kana Jawaar kana akkamitti ilaalta jechi isaa kun namni baay'een akka dogoggoraatti kan fudhate jira kaan immoo yaada adda addaatu as bahaa jira. Kanarratti ati yaada maaliif qabda? Anis argeetiin jira asirra barreesseen ture. Theoretically nama qe'ee deebisuun isa fancy word waan politically diplomatically haasa'uu qabdu. Practically garuu hin danda'amu. Maaliif osoo amma dhugatti uummanni Somaaleetii fi Oromoo wal lolee walitti araarsitee deebifta. Osoo akkas kataatu taate manguddoo itti ergita. It's not a big deal. Somaalee fi Oromoo wal loluun haaraa miti bara. Somaalee fi Oromoo nama Dirreedawaa keessa dura wal lolan. Ammoo doorumaan jiraachuu itti fufan. But that's not the case. Asitti this is a state planned orchestrated massacre. Mootummaatu abbaa aangoo harkaa qabutu, abbaa qawwee harkaa qabutu qaama silaa nagaa eegsisitu uummata keenya buqqaate uummata keenya ajjeeru. Hanga qaamni suni bakka sanirraa aangoo irra jirutti uummata kana achi deebisuun hin danda'amu jechuudha. Hamma abdiileen aangoo irra jirutti, hanga liyyu poolisiin akka waraanaatti jirutti uummata keenya naannoo sanitti deebisuu jechuun maaliif rabbi si baasee deemii du'i jechuudha. Kanaaf kana akka oshinitti illee entertain gochuun qabani. Yaadni akkasiitis yoo kan jiraatu taate ani namoota Oromoota hedduun gaafadhee ka deebi'uu barbaadu. Of course qe'ee isaa namni odoo danda'ee qe'ee isaatti deebi'ee fedhii qaba. Garuu akka itti achi keessaa ari'amanii fi akka itti isaan mootummaan sun miidhaa irraan gahaa turee fi irraan gahe waan beekaniif namni hanga sirni sun jirutti namni just too traumatized deebi'uudhaaf. Kanaaf kun akka optionitti waan fudhatamu natti fakkaatu. Mee Jawaar gaafii hedduutu karaa Feesbuukitiinis karaa hedduu ka'aa garuu akka yeroonis si affeeruu akka ariifattu nan beeka. Mee dhimma biraatti ceenaa keessattuu siidaa wareegamtoota irreechaa ilaalchise kana dura karaa OMN'nis karaa mormiin adda addaa keessumsiimsaa turree xiinxaltoonni irratti xiinxalaa turanii Oromoon akkuma jirutti waan dhimma sana mormee ture amma gara miidiyaa biyya sanaatiin keessattuu warri biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa siidaan sun akka ka'uu fi akka jijjiiramu abbootii gadaatii fi qeerroo Oromiyaa wajjin waliigaluudhaan lafa namni hunduutti waliigaletti akkaataa namni hunduutti waliigaletti deebifnee dhaabnaa kan jedhu tokko baasanii jiru. Kanarratti yaada maal qabda? Kuni durmaa'u dogongora yaadamne dogongora hedduu silly mistake kan jennuun ture jechuudha. Kanaaf agartee kan waan dabareera deddeebinee onni jechuurraa dogongora ture dogongora san sirreessuun immoo waan gaarii. Ani yeroo hunda ejennoon kiyya clear. Paartii fedhe haa ta'u waan hamtuu yoo tolcheen hin balaaleffannaa dura dhaabbannaa irratti qabsoofna. Dogongora san irraa immoo sirreessee waa qajeelchaa waggaa deeme immoo tolchite jennaan jechuudha. Kanaaf murtiin kanarratti fudhatame, murtiin qubee irratti fudhatame, murtii sirriiti. Dogongoruu ni danda'ama. Dogongora san garuu uummata dhaggeeffatanii hayyoota dhaggeeffatanii deebii itti kennuun gaariidha jechuudha. Kanaaf deebiin waa'ee siidaa dhaabame san irratti kenname murtii sirriiti. Kanaaf warri murtii kana sirreesseen akkuma gaafa dogongoran san balaaleffataman
gaafa sirreessan immoo tolchitan galatooma jedhamuu qabanii galatooma jechuun hin fedha. Hojii gara fuulduraa siidaa dhaabuu irratti hojjetamu irratti waan sadeen akka mootummaa Oromiyaatti haa dhaabatu yoo jedhame tartiiba afran historical memory recording jennee lafa keenya irra san bakka bu'u qaba. Ka duraa truth finding maaltu ta'e kan jedhu san qorannaadhaan lafa kaa'u. Lammaffaa badii sana eenyuun raawwate fi abbachaan raawwate sun adabamu justice kan jennuun. Sanitti aanseeti kan gara abbichaan balleessuun egaa badiin raawwate badii maaltu raawwate eenyuun raawwate abbichaan raawwate san egaa adabame booda itti aanseeti kan siidaan immoo akkamittii fi maaliin haa dhaabatu kan jedhamu. Ammatti siidaan kan dhaabatu qabu akka kiyyatti opidiyoon warra balleessan adabuu hin dandeessi sadarkaa ammatti natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu. Komishiniin walabaa waan kana qoratee dhugaa fiduu ni jiraata. Natti hin fakkaatu. Ammaaf dubbii akkasii dhiisanii siidaa yoo kan dhaabatu taate gumii abbootii gadaatii fi hirmaannaa uummataatiin akkuma amma dura jedhametti bakkuma obboleeyyan keenya irraa wareegaman sanitti dhaabachuudha. Uummanni fi abbootiin gadaa yoo kan dhaaban taate Prosesa kan gaafa dhugaan dhufte gaafa warri dharaangoo irraa bu'ee dhugaan uummataa aangoo qabatte gaafas maaltu ta'e akkamitti ta'e eenyu godhe akkamitti adabaman kan jedhu irratti haasofna. Ammaaf waan kana bifa saniin bulchuutu barbaachisa natti fakkaata Dajane. Akkasuma qeerroon Oromiyaa ibsa baasaniin kan isaan jedhanii dhimmi kuni abbootii gadaatiin keessumattuu irreechi fuulduratti kabajamu kana guutummaadhumatti abbootiin gadaa itti gaafatamummaa fudhatanii abbootii gadaatiin haa gaggeeffamu kan jedhuu fi qabxiiwwan 4 biroos kakkaa'anii turan tarii sanas maxxansitee turte sana akkamitti ilaalteeti? Egaa akkuma yaadattu dhimmi irreecha baranaa kun akkamitti kabajamaa rakkoon kan uumamne akkamitti godhama kan jedhu yeroo dheeraadhaaf kan namoonni hedduunis qaamonni dhimmi kun laallatu hunduunis irratti haasayaa turani. Gama mootummaatiinis gama abbootii gumii abbootii gadaatiinis gama qeerrootiinis wantoota irratti haasayamaa turee fi irratti hojjetamaa ture. Gama dhumaa irratti waliigalteen akka dhufettiin argaa jira. Kunis gama propoozaaliin gumiin abbootii gadaa dhiyeesse gama qeerrootiin akka fudhatamettiin kan argu. Maaliif gumiin abbootii gadaa gaafa lammaaniin wal arganis ifaan ifatti dhimma irreessaa irratti mootummaan harka isaa keessaa baafachuu qaba. Abbootii gadaatiin hojjetamuu qaba kan jedhu ifatti itti himanii jirani. Waanuma himan kanas tumaa caffee odaa bultumitti gumiin abbootii gadaa Oromiyaa hundarraa wal gahan marii godhan irratti akkasumas ibsa ejjennoo baasan irratti jala muranii lafa kaayanii jechuudha. Irreechi baranaa irreecha nagayaa akka ta'u kana mirkaneessuudhaaf immoo gumii abbootii gadaatiin akka bulu kan jedhu akka geggeeffamu kan jedhu lafa kaayanii jiranii. Atiin kun yaada namni hundummaa fudhatudha. Arras taate kaleessas uummanni Oromoo irreechi kiyya jedhe mootummaan keessa seenuun qabu kan jedhe kanaaf irreessa kana kan geessisuu qabu manguddoo biyyaatiif abbootii gadaati. Ibsa qeerroo irraa wanni agarrus kana fudhachuudhaan adeemsaanis irra deebi'uudhaan tokkoffaa qondaalli mootummaa akka argamne kan jedhu itti aansuudhaan immoo nageenya achiitis poolisiin Oromiyaa akka eegsisu poolisiin Oromiyaatis qawwee malee akka eegsisu kana abbootiin gadaa irra deebi'anii jiran ardaa nagayaati. Ardaa qawweeti miti qawween dhufuun qabu kan jedhu lafa kaayamee jira. Nageenya eegsisuu irratti poolisiin Oromiyaatii fi akkasumas uummanni warri abbootii gadaatiin ramadaman foolleen abbootii gadaatiin ramadaman sakatta'iinsas nageenya eegsisuus kan waliin hojjetamu ta'a. Kun irratti hojjetamaa jira. Sagantaan waan kanaa kan irratti walii galamee irratti hojjetaa jiranittiin hubadha. Kun egaa dhawaataan irreessi baranaa kun irreessa nagayaa akka ta'u san qofa osoo hin ta'in irreessa yaadannoodha akka ta'u. Maaliif buleeyyan keenya bara deengaddaa nu biraa wareegaman irraanfannee irreecha godhuu hin dandeenyu. Sadarkaa addunyaatti yeroo fudhannee meebii boruuftaan irra deebina. Sadarkaa addunyaatti guyyaa yaadannoo ta'a guyyaan suni. Oromiyaa keessatti illee guyyaa yaadannoo ta'a. Halkan san dura yaadannoon mooraa abbootii gadaatiitti akka godhamutti kan achirratti lafa kaa'ame. Guyyaa sanis waltajjii kan gaggeessan kan to'atan abbootii gadaa ta'anii achuma keessaa immoo dargaggoonni uummata biratti fudhatama qaban haalicha kan qindeessanii irratti gaggeessan ta'a. Tagama wayyaaneeti mooji tagama Oromooti waliigalteen jirti natti fakkaata dhimma irreecha irratti. Tagama wayyaaneeti illee yoo kataa taate warri afaan hiiktanii fi hiikaaf irreecha Oromoo keessatti hin seenina irraa adabadha. Hanga feetan yoo ajjeeftan hagana feetan yoo kafiddan taate Oromoon ayyaana isaa kabajachuu Oromoon lafa isaa qotachuu Oromoon mirga isaatiif falmachuu waan hin dhaabne
Kanaafi achi keessa hirmaachuu hin qabani. Kanarratti gaa waliigalteen Oromoota jidduutti warra galteen waan jiru natti fakkaata akka ilaalutti. Gaariidha Jawaar. Dhumarratti waan karaa keessatiin ergaa otoo taasiftuun akka qabeetu jira. Dhumarratti isuma dhaamsa sanaan akka dhaamsatti akka cuftuun barbaada. Kan jedhanii keessattuu gara Harargee Bahaatii qeerroon achi wanti jedhanii hiikkadhaan jedhu lammata immoo nama keenyarraa hiikkachiisaa jira. Makkalaakaanii nagaan hin bu'aa kan jedhu jedhaniiti iddoo tokkotti humnaan iddoo kaanitti goomsate hojjetu. Kan biraa qeerroo gargaarsa funaanuu deemu kan hidhantu jira. Kanaaf maal jettaa kan jedhanii ani sana maalatti hin jijjiiree dhuma waan ta'eef warra hiikkachiisuudha akka hiikkatan gaafatamaniifis warra qeerroo yeroo gargaarsa walii gad deemanii namaaf funaanan hidhuudha fi walii gad rakkisaa jiraniif fi ergaa maal qabda. Kan biraatiin immoo yeroo hedduu kan amma nu dhufaa jiru maallaqa gargaarsa walitti qabnee jirraa maal goonaa akkameessa geessinuu warra jedhan jiru. Kana sadan walitti qabdee akka dhumarratti akka dhaamsattis haa ta'u yaada qabdu argannuu ibsitee booda akka ariifattu nan beeka. Si gaggeessina. Galatoon kan qawwee hidhachiisu, qawwee hiikkachiisu. Gadaa kanatti Oromoon qawwee hiikkate jechuun it is very dangerous. Kanaaf namni keenya hiikkachuu hin qabu. Yoo kan nama hiikkachiisan taate uummanni marsuu qaba bakka isaan onni godhan kana. Uummanni poolisii tokkorraa qawwee fudhanne jechuun uummata Oromoo dadhabsiisa jechuudha. Taataakii tokkorraa fudhatan jechuun nama tokkorraa fudhatan jechuun warri kun awwaalladha warri mootummaan hin beekne. Warri mootummaan beeku immoo yoo humnaan isirraa fuudhu jedhan iyyadha uummanni isinii dirmata. Kanaaf qawwee ittiin kennina hiikamuu hin qabu. Makkalaakayaan nageenya eegsisuu hin ta'in kan nageenya booressaa jiru isaan akka ta'e uummanni raayiturraa kaasee hanga bordoddeetti dhohisaa takka malee himaa jira jechuudha. Makkalaakayaan kan nama jeeqaa jiru kan biyya wal ficcisiisaa jiru kan lafa balleessaa jiru isaanii jechuudha. Qawwee Oromoo irraa hiikuudhaaf they have no moral authority. Mirgallee hin qaban. Qawwee Oromiyaa keessaa hiikuudhaaf aangoo kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Isaan hin qaban. Domestic security, internal security Oromiyaadha. Nageenyi Oromiyaadha. Aangoo waajjira bulchiinsaa nageenya Oromiyaati. Malee kan mootummaa federaalaati miti. Mootummaan federaalaa kan dhufee hirmaachuu danda'u gaafa mootummaan Oromiyaa affeere qofa. Akka amma beeknutti mootummaan Oromiyaa hin affeerre. Tokko gaafa mootummaan Oromiyaa affeere. Yookaan immoo akka tibba darbe godhanitti labsii yeroo muddamaa yookiin immoo state of emergency declare godhanii dhufuu kan qaban jechuudha. Amma state of emergency hin jiru. Command postiin ka'ee jira. Mootummaan Oromiyaa hin affeerre. Kana keessatti hiiksisuudhaaf bu'uura seeraa tokko illee hin qaban. Aangoo seeraa tokko illee hin qaban jechuudha. Kana namni keenya diduudha qaba. Namni keenya falmachuudha qaba. Poolisoonni yoo isin doorsisan uummatatti shugja'a gabbayaati. Uummata humna waraanaa uummatatu dhaabanate isinitti hima. Humna waraanaa akka inni kana. Tokkoffaa waraana hagasii hin qabdu. Wayyaaneen akka kiflatoorii 20 qabdi. Kiflatoorii 20 keessaa kiflatoorii 18 daangaa Eertiraarra jira. 8 qofa nuufi Somaaliyaa keessa facaaftee kan uummata waliin jeeqaa jirtu. Kanaafi yoo isin hammaattee akka deemtu taate tarsiimoo Oromiyaa guutuu sochoosuun itti seenuu barbaachisa. Qawwee akka isin hiikkanne. Kanaafi yeroo fudhannee ammatti bakka muraasa takka lamatti kan waan kana godhaa jirtu yoo wanni kun haala babal'inaatiin keessattuu uummata daangarraa hiisuudhaaf akka deeman taate deebinee irratti kan mari'annu odeeffannoo waliin qabannee kan irratti mari'annu ta'a. Gama gargaarsa nagaafatinaaf kakaatee gargaarsi jabaatee itti deemuu qaba. Bakka geenye walii gabaaf nama kamte jenne. Isa bakka geenye walii gabaafna lammatas immoo achumaanii maaliif dhaabdan kan jedhan jiru I think ittuma fufa jetteerta gargaarsa jalqabdan maaliif dhaabdan warra jedhaniis achumaan ergaa waan ittiin jettu jiraate. Gargaarsa ni gaggabne halkan sadi teenye bolle ni gaggabne amma hafuura baafanne imalarra illee yoo jiraanne itti fufna gargaarsi kuma gara onlineetiin kuma 200 fi kuma 13 fi 800 fi 23 ga'ee jira. Kuma 200 rakkaafne eeguma nu dhaafne illee nutu dhaabe malee isin hin dhaabne gara kuma 13 irratti dabaltanii jirtanii. Akkasumas immoo waadaan galamellee galee jira jechuudha. Waadaan galamelleen yoon waraqaa akka qabaadhu taate waadaan gara baankiitilleen waadaan galame keessattuu ka osoo isin dhageessan galan hawaasni Chicago kan Illinois jiraatan doolaara 8,000 waadaa galanii 8,000 fi 36
36 irra nu buusanii baankii hirpaatitti galchanii jiranii. Hawaasi Portland akkuma bilbilaan gaafas waadaa galanitti 8,000 boondii isaa galchanii jiran baankitti. Hawaasni Memphis gaafas illee waan waadaa galanitti fakkaatu sanii as hawaasni Memphis hawaasa xiqqaa tokko very vibrant warra dura OMN wajjin dhaabe keessa uummata jabaadha. Hawaasni Memphis akka hawaasatitti doolaara 8,000 nu galchanii. Dubartoonni Memphis no 10,300 nu galchan haqa irraa hir'isu warri Memphis 10,300 hirphaatti galchanii. Dubartoonni Memphis immoo maal jedhanii nuti yeroo hunda shaadoo dhiiraa jalatti hin teenyu akka hawaasatti illee kennine 10,000 nummoo akka dubartootaatti onnema dubartoota biyyaa saniif dubartoota biyyaa kan rakkaa jechaa jiraniif kan falmachaa jiran saniitiif nuufaa ta'u akka dubartootaatti doolaara 2,000 galchanii 2,000 galchanii jiran jechuu kanaaf gara doolaara 1,000 meeqa tasabo 28 gara 30,000 ta'u doolaara 30,000 28 immoo 30 ta'u sani olin siya gama 28 ta'u irra dabalamee jira kanaaf waggaa walitti dabalte gara 200 fi 40 geenye jirra jechuun online ka walitti qabaa jirru kuni hawaasni adda addaa walitti qabaa jira quban qabaa hawaasni sun itti hafufu yoo jabaatanii amma 200 jirra yoo hagam biyya deemu jiru san ga'ee biyya san anga'utti immoo yoo ka itti guutanii 250 godhani akkanuma immoo teenyee qaatiraa bullee 50 biraa itti dabalchiifna kanumaan wal qabatee haalli gargaarsi kun itti raabsamuu qabu irratti gaafileen kaka'u ni jiranii irratti hojjetaa jiran ogeeyyoon waan kan hojjetan isaan wajjinis walgahii goonee jirra mari'annee jirra caasaa biyyatti illee haala itti deemu irratti mari'annee jirra waa hunda yoo qilleensa irra baafne qilleensa dha garuu bifa iftoomina qabuun bifa itti gaafatamummaa qabuun bifa saffisaan uummata keenya bira gahuu irratti hojjetamaa jira yeroo gabaabaatti ni godhama garii akka karooratti isiniif himama garii erga raawwatame booda isiniif himama kanaaf waa hunda yoo qilleensa irra baafne qilleensa dha garii waa hunda immoo yoo isinitti agarsiifnu taate illee akkuma isin ija nagayaatiin ilaaltanii budalleen ijaan ilaalti kanaaf xiqqoon obsaa batta waadaan jiru ogeeyyoonni waan kana irratti hojjetaa jiranii bakkaan gahanii gargaarsi keessan itti hafuuf jaadayani gara biyyaatiinis kan jiru gara baankii Cooperative Bank of Oromiyaatiin gara miliyoona 8 dabree jiran fakkaate last waggaan update godhee miliyoona 8,100 akkasii gara Awaash Bankitiin gara 100,000 wayiitti siqee jira gara Oromiyaa International illee gara baankii daldalaatiin 200,000 akkasii dhiyaatee jira waliigalatti online akka tilmaama kiyyatti gara miliyoona 10 siqaa jirra online jechuun baankiitti kan bu'aa jiru jechuu suduudani kan mindaaf maal irraa walitti qabames akkasumatti guddaa gara miliyoona 20-30 ta'uun oolu kan kaashii walitti qabamee baay'ee galaa jira akka an taa'etuma lakkoofsuma dhufan walitti dhadha'etti gara miliyoona 50titti dhiyaannee jirra guddaa isiniif fakkaata xiqqa maaliif nama 100 oliitu buqqa'ee dhufe nama ummataa kana hoggaamma 100 yoo ka qooddan taate maallaqa kana baay'ee xiqqaadha jechuudha kanaaf waliigalatti gara 50 alaaf biyyaa geenye jirra gahaa miti itti dabaluudha qaba fundraisingin kuni kan fayyadu maallaqa ummata qubachiisuu osoo hin ta'in alagaa akkatti ijji barbaree taate agartaniimi akka itti alagaa ijji barbaree taate isaan Oromoo buqqaasanii Oromoo rakkattee kararraa waa kadhattu kan isaan arguu barbaadan yeroo Oromoon teenya alaamanaan kararrattis bakka hundattis waan qabaniin kuduraan nyaataan huccuun mallaqaan hoggaa walii duulanii akkasitti irra deeman ala kanaas namni keenya wal dhagee garaagarummaa jirtu hunda dhiisee yeroo akkanatti walii duulee wal gargaaru alagaan moggaan cinaacha keenya corachuu barbaaduu fi kan mataa keessa nuquu barbaadu jiddu alagaan dhiini sii danfu jira jechuudha. Remember waan jechaa turre waggoota dabran kana keessatti tokkummaan Oromoo waa hojjechuun Oromoo waa buusuun Oromoodhaaf onne alagaaf immoo onne buusaa jechuudha. Hinaaffaadhaan maraacha jechuudha. We are engaged both in physical struggle and psychological warfare. Kanaaf hojiin gargaarsaa nu godhaa jirru kana doolaara qofaan hin lakkaa'ina birrii qofaan hin lakkaa'ina saba sistamni biyya sanii tokkummaan qaban waliin hin hojjetan waliin dhagayan isaan walii diina jechaa turan santu har'a waan biyya sanitti akkaan mul'atee hin beekne haga ammaa nuti inni ijoo irraa sumuun arganne manni kun mootummaan federaalaa sumuun hin kennine gaafa qosheen garagaltee mootummaan federaalaa miliyoona meeqa alamuddii miliyoona meeqa jechaa ture sun sumuun hin kennine Oromoodhaaf. Hin barbaannus ammas qilee haadha qatanii mallaqa isaanii qilee ittiin haadha qatan
Oromon, we gotta show it to them. We gotta prove it to them. Nuti akka sabatti akka ummatatti ummata of danda'u. Ofiin bulchuudhaaf tarkaanfiin dura of danda'udha. The first step toward self-determination, self-governance is self-reliance. Kadura, of course, of beekuudha. Self-actualization. Itti aansee self-reliance. Then you go to self-governance or self-determination. Bakka amma jirrutti of beekee jira Oromoon. Of beekuu bira dabreet wal ta'ee of danda'aa jira jechuudha. Self-reliant ta'aa jirra waa hundaanuu. Haakii yoo jedhan nama biraan barbaannu. Waliin dhaqqabuu yoo jedhan waan biraan barbaannu. Caasaa yoo jedhan waan biraan barbaannu. Kanaaf kana kan miidiyaalee adda addaatis ijjisiisaa jiru. Ka biyya keessaatis biyya bakka adda addaatis aaga ijji keessaa baatutti ija nutti asee yaasuu fi waan biraatiif miti. Haga fedhan haa ittananii malee waan fedhan haa fidanii malee Oromoon amma booda teenya garuma fuulduraatti teenya oluu malee of duubaa mitiin jechuu barbaada galatoomitti na butte. Galatoomi Jawaar otoo hin raawwatin kanuma deeggarsa kana ilaalchisee siyaatilitti akkan engadda dubbadhe ammas warri siyaatil naquunnamanii gaafa 23 sanbata duraa dhufu qophii guddaa akka qabanidha. Siyaatil Washington kan Ameerikaa jechuudha. Warri Edmontonis akkasuma Kaanaadaadha gaafa 23 akkuma bifuma wal fakkaatuun galii walitti qabuuf jiru. Winnipeg Kaanaadaa bifuma kanaani. Gama biraatiin immoo hiriirri nagaa Norway keessatti warra Ogaadenii fi warri Oromoo wajjiniin ba'anii mootummaa wayyaanee kana balaaleffachuuf jiru jechaadha. Waan cimaatu iddoo adda addaatti deemaa jira. Egaa Jawaar jidduutti namni si dubbisanatti fakkaata. Nama hedduun nu daawwataa jira. Hedduu akka sirraa eeganis tamsaasa kanarraa akka namni waa hedduu eeguun natti fakkaata. Sababni isaa gara nama 2,000 kan nu daawwataa jiru. Egaa garuu Jawaar waan ariifatuuf sagantaa keenya. Egaa Jawaar Dajane nama tokkotu Puntland irraa eega kaleeti Oromoof hin dhaamsa kabaja. Basaasorraay obboleessi dhaamsa kee gabaabaa Oromoon lives dhaga'uu jirani kan biyyaa fi biyya alaatti illee dhiifama si tursiifnee isuma qofa afiree kenneetiin irraa bu'aa dhaamsaati qabdu nu dabarsi uummata keenya. Dhaamsi kiyya inni guddaan maal ni beektaa? Dhaamsi kiyya inni guddaan rakkinni Oromoo fi Somaalee kana gidduutti uumamaa jiru. Wanni nan gabaabsee afaan Somaaleetiin ibsuu barbaadu rakkina kana haala ittiin fooyyessuu danda'anii fi lubbuun namoota as keessa jiru baay'een haala ittiin wal ta'uu danda'u jechuudha. Ayyee afaan Oromootiin ibsiisan booda afaan Somaaleetti aansita. Sha'af waxaan niga oodsanaya. Assalaamu alaikum markii ugu horreysay waxaan niga oodsanaya laba shaqo walaalaha oo Oromoo iyo Soomaaliya oo in filimka ay dawladdu ka dambeyso oo laba walaalaha intay isku soo jeediso iyadoo ay ka faa'iideysan lahayd sidaad uga joogsan lahaydeen baani ayaa niga oodsanay markii ugu horreysay. Annagu waxaanu nahay reer abtiya oo abtiba nahay waxaan ninahay dad walaalaha oo 2,000 wala degan oo isku meel ah. Marka waxaan niga odsanayaa haddii qalad oo odayaashii siday isu yimaadaan oo ay ka wala tashanayeen 2,000 sano wala degannahay isku meel baanu nahay annagu laba wala oo inaan istaaban markii ugu horreysay waa khalad. Marka wixii qaladku aduu dhaw qalad lagu seexi maaye oo odayaashii Oromo ay Soomaalidu inta isku timaadin ka wala hadla shacabka Soomaaliya ku nool ayaan ka mid yahay anigu waxaan niga odsanayaa wixii qaladkii dhaafay uu dhaafay oo annagu dad Oromo adiyaan nahay wixii Soomaaliya in la degan maanta wayna la degayin barina la deganaanayaan. nin Soomaali oo nin Oromo dib u geysto waa khalad. nin Oromo nin Soomaali dib u geysto waa khalad. marka khaladkii maanta in lagu sii wado maaha inaan dib uga istaagnaa filinka yaa gacanta kula jiraha inaan ogaatin inay dawladda Itoobiya dawladda gumeysiga dictator inay gacanta kula jirto laba shacabo walaalaha shacabka walaalaha inay isku soo jeediso oo sidii maamulka ay waqtiga ku dheereysan lahayd oo TPLF
taasaan niga oodsanaya talabaadna waxay tahay oo inay gacantooda dadkan magaalada aawaday lagu qalqalay dawlad baa kashi mooyaane shacabka oromada inay dibta gacanta kula jirin baan ni caddeynaya anigu marka dadkan dhibta loo geysto oo soomaalida oromada la isku soo jeediyo taasaan niga oodsanaya inay khaladkan inay oromada kula jirin marka horta khaladkiina garta dib uga istaaga oo khaladkii dheen waa in odayaashii oromada inaan isku nimaano odayaashii soomaalina isku yimaada sida hadda wala tashan oo dawladda oo gumeysiga intaan isku nimaano aan iska ridno dawladda gumeysiga sidaan iskaga ridi lahayn aan ka wala tashano intaan labada walaal aan isku soo jeesan lahayn sidaan anagu dawladda iskaga ridi lahayn taasaan markii ugu horreysay marka khaladkan wixii tagay wixii dambe oo Soomaaliduna waxay la guuxayso ma jirto oromaduna waxa kama guuxido hadal buu keena hadal la xokeena dagaal la xokeena dhimasho keena waxa sida nafta bani'aadamka walaba walaalaha oo dhaxdeena ay oromadu ay Soomaalida wax ka disho oromaduna Soomaalida wax ka disho ma jira waxaas ma jirto dawlad baa gacanta kula jirta dib uga istaaga waxaan nigu dadaalay waxa weeye qaladkan oo markasta Soomaalidu la guuxayso oo diyaar aanu leenahay hatta fanaanku abwaan buu lahay fanaanka laftigiisa abwaan buu lahaa anagu odayaal baan leeyahay anaguna odayaal baan leedin nasku keena sheekada aan ka wala fariisano wixii dhacay aan ka wala hadalno marka anagu laba walaalo oo isku meel degan oo dad wala ay oo waxaanu nahay dad jaara ah marka qaladkan sidaan uga istaagi lahayn sidaan oo dhimashay oo u dhaxay sidaan u joojin lahayn waxaan ka wala tashano odayaashii Soomaalidu assalaamu alaykum waxaan niyo sanaya falka keena oromada Soomaalidu ay isku dhacaan dhaqaalaha Itoobiya inuu hoos u dhaco dhaqaalaha Soomaaliya inuu hoos u dhaco marka maxaa noo faa'iidaha dawladna ma naga faa'iideysanaysa inay naga faa'iideysan dawlad gumeysi oo TPLF inay naga faa'iideysan inay dawladu horta shacab filin karo inay dawladu gacanta kula jirto ogaada waxaan dhan dawlad baa ka dambaysa anagu waxaan ognahay in kastoo shacabka oromada filinkan madaxweynaha Itoobiya yama TPLF dawladan gumeysiga inay ka dambayso dhinaca afariga inay ku soo jeediso dhinacna Oromo iyo Soomaali inay ku soo jeediso oo ka faa'iideysato sidii dacada ama awrigeeda ay ku dheeraysan lahayd ogaada aye galado mega buletadiya inaad ogaatin baan ku dadalay aye galado mi ergaake fitate irta eftadeen jira madan fariiqana le ergaaka kan dabar suur baada afana farini bayta nimbeeq oromo dura jaago qabdi me dabar sanis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفري أنو سنيك يم أرمو كي أفري أنا منو توقع كنينو أرمو كي أفري تتوميمي نك أدل فدمها دولة ديانا تجري أما تلف نك فايدة ميارين كنا أنو أرهمي أفراك أرمو كنا توقع إتنوميمي هنا خلت كنين تارجين فدينت فرمت كيكي أرمو كي أفريانا ما ننتبكو إتالي نمبي إتالي ناكم السجن إتالي أو بسجنكي إسن قلق أدبتن تونو ما TPLF نك أفرق أرمو ربا مها أرمو أفر ربا مها إن كنا خلت كنين تاريخين فدينت سولت كادنو سولت ما بلا أفراكي أرمو يانا ما إتتومين يانا كيني سولت أبلي مسوي فرمت كيمي قلتك فرمت كيمي قلتك
سولسان ما أقدها لما أن جرائسني كريم فرم أفراك أورمو يانم توبك كنن تاريخ فدينتا إسي سولس هاي فرد تكيم هي ننقادو فرد تكيك ناي ستانا دودانا ننقادو إسن إسرنا دونا فرم تكيك نتوبك كننكو خلتك أبدت تنكو خلتك سولاي سنفرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة بلا سكية نمني دون مال جاتو جرا جاني مي أفان رومو تنتا أفان لما نجد سن قبا في تمرا نوبوسي وانين جاتو ورباو أبولي لمان أورومو في سومالي أسي ولد جرقل جتي موتوما إثيوبيا قبرون فتان كن عمري نورد ديري فتشوف وان إسان كان إفرا إتين كففنني نتي تين كوباو جروخانا نتي وان الرجالي إسان إفرا إتين فنكوتشو في تين كوباويني خانا أكانو في سومالي ولد جرقل جتي وان كم إسان كان فتنني عمري ديري فتن بربادا وان تهف أمني أورومو دا دونغورا جروس الرئيسي سومالو تاوجي منقودو تاوجي والكنمتي قده دونغورا دفقنا را خرا سريبتي جيراني حالة جرون akkuma duraan wajjin jireenyaan turre amamata kuma lama ol qofsuma wajjin qabnu kana wali yaamanii wali dhiyaatanii akka mootummaan Itoophiyaa gabroonfataadha waan kana filima kana isaan uuman akka beeku dhaamsi jechuudha. Kana beeku nurra dirqama akka ta'u. Ayyaa bulesii galatoomi gaa'ee fannaan keenya ummatumatti pelleeffi ta'uu qabaa kaju. hedduu galatoomi dajaneen dhaggeeffatu jira. I think waan nammaa ta'ee dabarsite kana akka kophaatti illee sagantaa afaan Somaaliirratti ijoolleen Kaayirooti akka sirraa dabarsan akkasumas afaan Afaarinis kophatti akka ergaatitti waraabamee akka dabruu goonaati immoo ambaasaadara jabaa nu taatee jirta. Kanaaf dajaneedhaan bilbila keeniin dabarsaa fi dajaneen si qunnamee dajaneenis taatee ijoolleen biraa si qunnamanii sirraa dabarsanii ergaan kan keenya jirra rabbi siyaa gargaaruu fi uummata keenya kan biyya Somaalee keessa jiran rabbi haa tiisu jennaa. Gaba keenyaanis mootummoota biyyoota sadii wajjin qunnamtii godhaa jirru daran jabeessinee irratti hojjennaa. Tillee galatoomii hawaasa achiitinis wal jajjabeessaa rabbi sinaa tiisu. Oromoon cufti yeroo ammaatitti qalbiin isaanii hundi uummata keenya kan naannoo sanitti rakkatee jirurra jira. Hedduu galatoomaa nagaan naa turii boodaa suina. Gaara dhaga. Agara ga'u. Gaara da Jawaar ati deemi galatoomi yeroo gabaabduu qabdu kan akka karaarra jirtu naa gala karaa gaariin siin jedha. Namoonni baay'ee waan bilbilaa jiraniif yoo si mijaa'e taate siif bilbilanii yaada isaanii yoo dabarfatan gaarii yookaan immoo sagantaa biraa qopheessa. Sanii uummanni keenya dhiifama naa godha bakka biraa deemuu waan hin qabuufi bakka dhaqe sanirraa immoo yookiin har'a yookiin walitti dachaanaa nagaan naa tura. Gaari dhagaa kabajamtoota daawwattoota keenya tarii gara bilbila keessanii akkamitti yeroo gabaabduu kanatti fuudhuudhaaf yoo haalli nu mijate keessumsiisuuf yaalla. Gara biraatiin jidduutti yeroo amma Jawaar haasaa ture warri Ootawaa Kanaadaa magaalaa guddoo Kanaadaa jechaadha. Gaafa soddomaatti galii walitti fulbaana soddomaatti galii walitti qabuudha fi karoorfanne jedhanii gara Ameerikaa Phoenix Arizona irraa immoo gaafa 24tti fulbaana 24 jechuu isaaniiti walgahii akka qabanidha kan asiin dhaamanii. Warri Qaataar yookiin Kwaataar jirru attamitti maallaqa walitti qabna kan jettanii fi akkuma sila Jawaar yeroo irra deddeebi'ee dubbatee koreen dhimma kana irratti hojjettu jabeessitee irratti hojjetaa jirti. Kanaaf iddoodhuma jirtanitti walitti qabadhaatii nu eegaa kan jedhudha ergaan inni dabarsaa ture. Egaa mee kara biraatiin akkuma afaan Afaarii fi kan Somaalee haasofsiiftanii warra dhiyoo keenyatti jiranis warra Harariis barbaadatii sagalee isaanii fi yaada isaanii nu dhageessisaa jettanii nuti akkuma kana dura akkuma jedhamaa ture nama afaan simbiraa haasa'ullee kan eenyumaa argamnaan finnee keessumsiifnee akka ergaa isaanii dabarfatan goona. Fara'aan yeroo gabaabduudhaaf egaa amma gara nama 1,500 olitti ammallee nu faana jira.
sagantaa keenya cufuuf deemna otoon cufin dura faraan sirba qophaa'e qabdaa asumaan natti himuu dandeessa xinnoo turuuf. Gaariidha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka faraan jedhutti istuudiyoon dhimma biraatiif hojii biraatiif hojii adda addaa qabna kanaaf qabamee jira dafee fixuutu narra jiraata gara kiyyaani. Egaa qophii keenya har'aa sududaan dabarsinu kanumaan raawwatna qophii biraatiin immoo walitti deebina qophiin har'a jechaani fulbaana 21/2017 qopheessine jechuu kiyya kanumaan goolabna gara keessumsiisuutiin kan sifaana ture ani Dejenee Guutamaati sila Jawar Mahammad nafaana ture gama teeknikaatiin akkuma barame har'as Fara'aan Abdul Salaam Bueno wajjiniin ture qophii biraatiin walitti deebina hanga sittuu nagaan nu tura.